Finfinneerraa kiiloomeetira 112 as magaalaa Fiicheetti deemuudhaan argamna. Na dudduuba immoo giddugala aadaa Oromoo Salaaleetu argama. Kanaaf keessa seennee immoo hin daawwanna. Otoo mukaa'in nu hordofaa. Baga nagaan gara galma giddugala aadaa Oromoo Salaalee godina Shawaa Kaabatitti baga dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Anaa dhufuu isiniin jedha. Yaa galma kana keessatti galmi kun bara darbe muummicha ministeera keenya obbo Dr. Abiy Ahmediin kan eebbifame. Galmi kun hirmaannaa uummataatiin kan hojjetame. Hirmaannaa uummataa cimaa ta'een hojjetame. Dhumarratti deeggarsi mootummaatis gama biiroo aadaa fi turizimiitiin deeggarsa taasifameen galmi kana fakkaatu kan hojjetame bara darbe eebbifame ta'uu isaati. Egaa galmi kun galma guddaa maqaa gooticha Birgeedar Jeneraal Taaddasee Birruutiin kan moggaafame galma guddaa qaba. Galmoota xiqqoo immoo nama 150 hanga nama 200tti qabuu danda'u galmoota xixiqqoo 7 qaba. Galmi kunis goototuma godina kana keessatti dhalataniin kan moggaafame ta'uu isaati. Galmi Agarii Tulluu hin jira. Galmi Hayilamaariyaam Gammadaa hin jira. Galmi Shaambal Abbabaa Biqilaa hin jira. Galmi Abuna Phexros yookaan immoo Magarsaa Badhaasaa jedhamee kan itti moggaafame hin jira. Galmi Abbichuu hin jira. Galmi Artist Wasanuu Didoo hin jira. Kana qofa osoo hin taane waajjiroolee hedduu hojiin hedduu aadaan uummata kanaa duudhaan uummata kanaa safuun uummata kanaa seenaan uummata kanaa keessatti hojjetamuudha danda'u waajjiraalee hedduu kan of keessaa qabu ta'uu isaati jechuudha. Biiroolee hedduu of keessaa qaba. Duubarraan laaluun hin danda'ama. Akkasumas VIP keessummoota abbootii gadaa abbootii amantaa akkasumas immoo gaggeessitoota olaanoon keessatti boqotaniin qaba. Kaafteeriyaasiin qaba. Iddoowwan reersaal eeriyaa jedhamee iddoo aartistoonni itti of qopheessan itti shaakalan hin qaba. Waa hedduu qaba jechuudha as keessatti kutaa isiitillee hin qaba. Kutaa deeggarsa yaalii jalqabaa itti taasifamu namni yoo dhukkubsate waan akkasiisan kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Galmi kun galma sadarkaa isaa eeggate galma calliseetuma galma jennee galma akkuma galmoota xixiqqaatti waamnu osoo hin taane galma sadarkaa isaa eeggatee hojjetame ta'uu isaati jechuudha. Galmi kun amma deemnee hin laalla gaalariis hin qaba. Gadittis gara nama 1,500 olii qabuu kan danda'u galma guddaa qaba. Egaa galma kana keessatti hojiiwwan hedduun hojjetamuu bakka itti danda'amu. Godaanbaallee hin qaba. Kutaa mana kitaabaallee hin qaba. Ammatti garuu karaa guutuu ta'een jalqabbiidhaaf wanni itti jalqabamee jira. Karaa guutuu ta'een jalqabuudhaaf wantoonni xixiqqoon guutamuudha qaban hin jira. Bara darbe caasaan isaa hojjetameefii jira karaa biiroo aadaa fi turizimiitiin. Ammas wantoonni toora sanitti guutamuudha qaban hin jiranii. Humna namaatis guuttachuudhaaf bara darbe amma itti deemamee jira. Garuu immoo bara kana bal'inaan hojii uummata kana fayyaduu danda'u hojii aartii guddisuu hojii seenaa duudhaa fi safuu uummata kanaa itti beeksisnu itti hojjetamu qorannoo adda addaa itti gaggeeffamu waan ta'eef kana guuttachuudhaafis yaa'u biiroon keenyas gadda taatee yeroo tibbana quunname kanaan sababeeffachuudhaan Haacaaluu Hundeessaa karaa itti yaadatamuu fi galma kana keessatti abbaan isaa gootichi Jeneraal Taaddasee Birruu siidaan isaa asitti dhaabbatee jira waan ta'eef sana wal faana yaadachuudhaaf asitti biqiltuu dhaabuudhaaf biiroon keenya artistoota waliin asitti argamanii guyyaa har'aa kana sagantaa kana galmeessuudhaaf toora kanatti seenaa kana dhaloota dhufuuf akka darbuu danda'u biqiltuu ashaaraan isaanii ittiin hundeeffamu asitti dhaabuudhaaf gara kana dhufanii jiru. Kanaaf sagantaa keenya baga nagaan dhuftaniidhaan eegallee obbo Shimallis Xaafaa ekspertii waajjira keenyatti galmicha isin daawwachiisaa. Galma kan erga daawwannee booda xiqqoo ishii asitti boqottanii shaayii bunaa jettanii sana booda gara biqiltuu dhaabbii deemna.
Kanaaf baga nagaan dhuftanii jechuun barbaada ammas dabalataanii garuma sagantaa keenyatti itti deemnaa jechuudha. Nagaan dhuftanis siniin jedha. Anaa dhufuun jedha. Kuni iddoo aara galfii keessummoota akkuma kanaan fakkaasan hooggantoonni olaanoon iddoo kanatti guyyaa waltajjii adda addaatti gaggeeffamu, qorannoon adda addaatti gaggeeffamu, waan xixiqqaan mariin itti gaggeeffamu iddoo kana sadarkaa isaa kan eeggate jechaadha. Meeshaaleen irree kan akka televezyiinii waa hundi isaa guutuudha ammaa fi yeroodhaaf hin baasne haaromsaaf waan ta'eef iddoon kun iddoo keessummoota yookiin aara galfiitii seenuusanii jechaadha. Isa booda gara galma Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruudhaanii moggaafame. Guutuun isaa baddaanis jalli kunis jechaadha. Tokkoffaa hojii isaan nu buusan gocha isaan yeroo sani Oromoodhaaf ittiin qabsaan yaadachuudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa darbanii isaanumatti yaadachuudhaaf galmi kun maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruudhaan kan mogga'e jechaadha. Jalli isaa kun jechaadha tootaalii baddaas dabalatee baddaas ni ilaalla. Moggaafamumti isaatu maaliif akkamitti mogga'e kan jedhu kana tokkoffaa yeroo jibaatinaa maccaa fi wanni keessatti maccaaf tuulamatti walitti dhufan akkanatti deemuu hin dandeenye Oromoonni macca tuulama akkas jennee waldaa hundeessine gara tokkotti dhufuu qabna jedhanii walitti dhufanii isa booda uummata kana maal hojjechuu qabna daandii haa hojjennu manneen barnootaa hojjennu jedhanii ta'an jalqaban mana barumsaa gaafa iddoo dhaloota isaa daandii hojjisiisanii achitti hojjetanii barataa baratu dhabe Jeneraal Taaddasaa Birruu isa booda walitti guuretti karameellaa kennee fi mana barumsaa sanitti walitti fidee maallaqa kennaaf ijoolleedha jechaadha. Akkasitti mana barumsaa barsiisuu eegalee jechaadha. Siidaa isaa sanarratti irree mul'ata jechaadha. Akkamitti maal akka inni raawwate hundi isaa jechaadha. Bu'aaca inni keessa darbe siidaa isaatti irratti hundumtuu suuraadhaan jira jechaadha. Booda ilaalla. Galmi kun isaan moggaafame jechaadha. Tootaalee galmichi baddaanis jallis jechaadha. Isa booda gara alaa baanu. Isa kana akka moggaafama biiroon keenya gadi buusan jalqaba afaan hojii Oromiyaa afaan Oromooti afaan Amaariffaa Ingiliffaan akkasitti kaa'amee jechaadha. Moggaafama kanarratti illee bu'aaca'ii hedduu keessa dabarreeti ala isaatirraa kaasnee gaafa moggaafamu namoonni gaafilee adda addaa fa'aa dhiyeessaa turanii biiroo aadaa fi turizimii waamnetti karaa qorannoodhaan deeggarameen uummanni aanaa kanaa waamamee jechaadha. Caasan aanaa jiru hundi mirkaneessanii akkaataa saniin moggaafame karra alaatirraa jalqabee jechaadha. Namoonni baay'een arguu dandeessu feesbuukidhaan waan gadhiifamaa maal ture akkaataa saniin moggaafame isa booda erga moggaafame haala kanaan hojjetameef jechaadha. Isa booda ishiin kun kaafteeriyaadha. Namoonni waltajjii adda addaadhaaf qorannoo adda addaadhaaf gaafa dhufan asumatti fayyadamu jechaadha. Asuma kana keessatti alarratti meeshaaleen hanqataa ammaa fi humna wanni keessa jira waan ta'eef kuni waltajjumti xixiqqaanis waggaa gaggeeffama as baddaatti waltajjii xixiqqaan hin gaggeeffama sanirrattis jechaadha aanaaleen adda qoqqoodamee waltajjii adda addaa yeroo gaggeeffamu jalarrattis galmoonni adda addaa immoo karaa achaan hin jiru waan ta'eef boodarra ilaalla kun gaalarii isaati jechaadha. Baanee gara muuziyeemii asumaa xumurraa. Kun kumaala shaambala Abbabee Biqilaa yookiin atileet Abbabee Biqilaadha. Baay'ee addunyaa irratti uummata kana kan beeksise biyya Abbabee Biqilaa biyya gootichaa jedhanii yeroo sanitti waamaa turan jechaadha. Biyyuu maqaa isaatiin waamamaa ture. Dhiibbaa saniif irree wanni irra gahameedhama. Sababa maqaa biyya Abbabee Biqilaa jedhamuuf jedhama. Yeroo baay'ee qorattoonni waan baay'ee kaa'anii jiran waan ta'eef abbichuutti dhalatee kan wanni amma aanaaleen lama jiddaa fi abbichuun irratti wal lolu nu biratti dhalatee haati isaa abbichuudha abbaan gara jiddaadha yeroo haati garaatti baattee gara abbichuutti deesse waan ta'eef lafa keenya irratti dhalatee anuma keenya jedhaniiti nuyi sadarkaa sanatti qorannee keenya abbichuudha biiroonii fi immoo yuunivarsiitiin qorannoo gadi fageenyaa akka geggeessuuf uummanni yeroo baay'ee komii kaasu waan ta'eef sababa kanaanis immoo waa baay'ee dhabne nuyi deeggarsa amma daandii warreen hojjennee doon akka Jaappaan hojjechuudha isaan mormii kana hiikuu dinnaan hin dhaabanii biiroon irree nu deeggaruudha qorattoota nu ergitanii jechaadha. Kun amma maqaa isaatiin mogga'e isaanuma yaadachuudhaaf jechaadha. Teessoon waa hundi isaa sadarkaa isaa kan eeggate waltajjii adda addaa wantoota marii adda addaa asitti gaggeeffamuudha jechaadha. Sinirree boruuf iftaan gara kana nuuf fiduu dandeessu waltajjii inneeti. Kaayyumti galma kana ijaarramee iyyuu akkasi iddoo qorannoof qo'annoo akka ta'uu fi
Caarraa hojii akka uumuuf iddoo kana keessatti uffata aadaadhaan nyaata aadaadhaan waan ta'eef wanni ijaarame tokko immoo bu'aa argamsiisuu qaba waan ta'eef boruuf taasisinis akka nu yaadachaa deemtanii. Maadha isaanuma sana agarsiisuudhaaf keenya jechaadha. Kan biraa asitti kuni hawaasni keenya isa duritti fayyadamaa ture amma kuni gaagura kanniisatti kuni qanqalloon duula irra yoo deeman kanatti nyaata adda addaa tursiisuu danda'u itti qabatanii duula deeman isaas san agarsiisuudhaaf kun immoo meeshaalee qonnaa oomishoonni immoo godina kana keessatti ta'an hundumti isaanii as keessa jiru baay'een isaanii hafanis jiru godina kana keessatti wanni hin taane hin jiru jechaadhaan akka talbaa suufii qamadiin gurraachi qamadiin adiin hin jira garbuun xaafiin baaqelli atarri waa baay'ee tafee jechaadha ajjaan maal hin jira waa baay'ee isaa guyyaa doktor muummichi abiyyi dhufassane tattamaan waan galchine waa baay'ee nan hafus hin jira jechaadha. Kan biraa meeshaalee aartii keessattuu kan akka aartistoota keessaan akka Laggasaa Abdii godina kanatti dhalatanii bu'uura weellistoota keenyaa kan ta'an akka Abbabaa Tasammaa Wasanuu Didoo kun godina kanatti dhalatanii jechaadha. Gootota qofa osoo hin taane aartistoonni illee isaan kanatti kan fayyadamaa turanidha jechaadha. Meeshaaleen kun hundi wannumaaf galchine jechaadha. Isaan kunis naannoo kanarrattis hawaasumti keenya amma teknooloojii waa baay'ees balleessaa jira. Tokkoffaa durbi gaafa heerumtu itillee fudhattee heerumte jechaadha. Karra gaafa seenturree misirroon naannoo sanarratti asirra diriirfatanii taa'u. Asirratti eebbaa fudhatan asirratti aannan itti tufanii gara mana misirroo galchan jechaadha. Keessummaan gaafa dhufe tumaalessi gaafa qalamuuf tumaalessa kana gogaa tumaalessaa kana gurguru jechaadha. Hawaasni keenya hin fannisanii achumatti irra taa'anii itti tajaajilamu. Gogaa qeerransaati aanaa darraatirraa nu arjooman jechaadha isaan kun. Asitti isaan kana gaafa jalqabnu kun ulfaadha. Kallachaa fi caacuudha kan igguu abbuuf kan jiddaati. Yeroo giddugalli aadaa Oromoon Finfinnee kun ijaarama walitti qabne jechaadha meeshaaleewwan kan. Kallacha tokkicha na baatuudhaaf kennine waan ta'eef anaaf immoo asumatti keenya jechaadha isaan kana. Isaan kunis korboo saddeeq jedhamu tokkoffaa dandeettii yaaduu keetti si gaafata kun jechaadha. Baay'ee sammuu gaafata jechaadha. Amma ijoolleen kana taphatu hin jiru jechaadha. Afoola gaafa fudhannee maatii biratti ijoolleen afoola taphatan hin jiru. Baacoo oduu durii dandeettii yaaduu keetti hammam akka beekuudhaaf yana afoola taphatan waa barta duula akkatti duula deeman baratta. Isa kanarree har'a hawaasa keessatti dagatamaa jira jechaadha. Naannoo kanatti dhufee hawaasni keenya akka tuuristoonni dhufanii galii argamsiisaniif jechaadha. Hin jiru as jalatti immoo gara gadaan amma gumeen dubartii heerumtee fi kan hin heerumne an godhattu as jalatti hin jira. An qalbaa immoo dubartiin ishii kana jechaadha durbi haati akka sabbataatti ittiitiif jechaadha. Maaliif burcii akka hin baasne mucaan sun naan rafsisiistii amma heerumtutti naan rafsisiistetti an qalbaa mudhii hidhatte jechaadha. Kanaaf furdatu jechaadha namni amma feesoo nyaata amma feesoo fudhate jechaadha. Asirraa isaan kun duritti shinooteen salaala keessatti baay'ee beekama. Gaafa misirroon mucaa fuudhee galu hiriyoonni isaa hundi maatiin shinootee hidhatuuf. Haati shankooraaf burtukaanan hidhatti dur jechaadha. Shankooraaf burtukaanni immoo maalitti jijjiiramaa dhufe? Karameellatti jijjiiramaa dhufe jechaadha amma. Ishii kana amma kanaaf loomiidhaa fi anniidhaan keenya isa durii sana agarsiisuudhaaf inni karameellaan amma dhufe waan ta'eef isa kanatti jijjiiraa dhufe baay'ee safuu guddaa miidhagina addaate gaafa misirroon karra seenechaadha. Meeshaalee kana hunda akkaataa saniin salaaluma keessatti oomishamas waa hodhaa kana amma jechaadha. Asii aga biyya alaatti deemaa jira. Hodhaa baay'ee miidhagoon hin jiru ganaa hin galchine. Meeshaan kun reefu hojjetamee xumurre waan ta'eef torbee darbe keessa akkaataa kanaan agarsiisumaaf yeroodhaaf keenya jechaadha. Wanni isaa eeggatee irreen kaa'amnee suphee irraan hojjetamu hin jira, mukarraan hojjetamu hin jira. Baay'ee asitti amma marqaa qixxan marqa waa hundi isaanii meeshaa kanaan dhiyaata safuu qabu. Qabeen jechaadha. Loon irree gaafa elmatan gaafa safuu gaafa malkaa bu'an dubartiin irree biraan abduu jechaadha qabee qabattee deemti jechaadha. Keessummaa dhufeef irree kanumaan dhiyaata jechaadha. Akka har'aa kana laaskitiidhaan dhiyaatu waan ta'eef
isa sana agarsiisuudhaaf akkaataa kanaan keenya jechaadha. Isaan kun godinuma kana keessatti oomishamu jechaadha. Keessattuu holqa Gadaamiyaan jedhamu jira. Aanaa Dagam keessatti oomishama. Baay'ee addaan ta'e jechaadha. Baay'ee amma kaawuyyaan hin jiraan. Fakkeenyaaf asitti kaawuyyaa kana fudhattan osoo ammayyoomee hojjetame kun wayaa tokko wayaa 5 wayaa 10 tokko isaa jechaadha. Kasalla sirraan galaa. Isa kana akkaataa kanaan suphee irraa oomishama jechaadha. Dubartii takkatu jira. Muuxannoo irree amma Jimma irraa dhufanii asitti inni ijoo ittiin fudhatanii turan warri Jimmaa afaan isa kana oomishiisuudha jechaadha. Fakkeenyaaf jabanaa fudhannee Arbaa Minci irratti hojjetamtu birrii 30 kan turte amma gara birrii 200 fi 250 jabanaa sun jechaadha. Maaliif hawaasni keenya kanarraa fayyadamaa ta'aa deema jechaadha. Dargaggeessi irree tuuristoonni irree fudhatanii deemu jechaadha. Asirratti irree dargaggoota gurmeessuu dandeenya jechaadha. Waa baay'een isaanii laaluu dandeessanii waancaan adda addaa irra hin jiru. Asirrattis misirroon gaafa heerumtu haati callee kan fudhatteetu wajjin hin deemtu waa baay'een isaanii hin jiru jechaadha. Asirratti kun aannan dur kanaan raafamaa jechaadha. Kanaan raasuu har'a inni safee aannan gabaatti dhiyaachaa jira. Dur kanumaan ta'anii raasuu jechaadha. Hoo daakanirree kana dugdatti godhatanii daakaa inni achumaa raafamaa achumaa ba'a jechaadha. Duritti jechaadha. Ammatti kana namni raasus hin jiru. Ishiin kun mana citaa gaafa ijaaramu Oromoon amma utubaa 7 godhee 8ffaa utubaa 1 godha. Inni maal agarsiisa? Marsaa sirna gadaa waggaa 8 akkatti isaan osoo hin baratin kalaqanii aadaa isaaniitti dabarsan. Har'a manni citaa sun immoo badaa jira bakka baay'ee irratti jechaadha. Kun dhumarratti achirra kaa'u jechaadha. Akka bokkuutitti ofuma kalaquma isaaniitti hawaasni keenya asuma godina kana keessatti aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti oomishama. Isa sanis asitti finnee jechaadha. Waa baay'ee isaanii amma tuni dubartii sanii akkaataa duruba jirbiin itti fo'ameetu uffanni itti dha'amu dubartii san hojjetee jechaadha isa kanas. Har'a namni jirbii fo'u hin jiru. Baay'een isaa uffatuma saalbaaja gabaarraa waanuma adda addaa kana bitannee uffanna waan ta'eef akkaataa kanaan hawaasni keenya itti fayyadamaa ture jechaadha. Isa kanas kalaqoota kana dhalootatti dabarsuu qabnaa, leenjisuu qabnaa. Boraatiin hin jiru gaafa misirroon heerumtu isa kanatti fayyadamti. Innis baay'ee isaa jijjiiramaa jira waan ta'eef akkaataa kanaan jira jechaadha. Kan biraa suuraaleen asiin jira. Fakkeenyaaf daa'imni dura akkaataa guduruu itti godhattu. Lammata akkaataa gumaatti bahu. Hawaasni gaafa walitti bu'ee wal miidhe gumaan hin ba'a namni deebi'ee waliin nyaata jechaadha. Fakkeenyaaf qotiyyoon xamadamee fardi luugamaan ulfaa daa'imni xiqqoon qabattee jechaadha hin ba'a. Ittaanee abbaa gadaa akkatti taa'u. Lammata suuraan garanaa kun Oromoon gaafa farda fudhatee manaa bahu akkaataa maatiiniif daa'imni isaatti simatu kararratti gadi ba'anii jechaadha dur. Har'a safuun akkasitti jira. Quxisuun hangafa safaa kan jedhu sun asirraa akkaataatti mul'isuu danda'u hojuma harkaatiin hojjetame inni kunis. Kan ittaaneeru abbichuudha. Abbichuu bayyanaa akka warra jaarsotti dhalatee isa agarsiisuudhaaf akkaataatti adawaatti deemanii duulan kan hojjetamedha jechaadha. Abbichuu bayyanaa qoricha Oromiyaatti jedhama. Innis karaa adda ta'een amma qorannoo isaa jechuudhaaf jechaadha yuunivarsiitii Salaalee waliin. Isa kana qofa yoo ta'e gaangetti godhatu jechaadha. Affardaa yoo ta'e isaan kana ani dhaltuurree hanganyaa asuma keessaa fayyadamu jechaadha. Isaanis kooradha kun kaa beekamaadha. Salaalee ittiin duula deemaa turan waan ta'eef akkaataa kanaaf fayyadamu gaafa duudhaa gaafa sirnaa gaafa rakkoo adda addaa isuma kana fardatti godhatanii deemu jechaadha. Ittaansee atileetii Abbebee Waaqjiraati. Atileet Abbebee Waaqjiraa fi Abbebee Biqilaa addaani. Magaaluma ofiichatti dhalatanii. Kuni baay'ee beekamaadha inni irree jechaadha. Garuu seenaan isaa baay'ee irraanfatame Abbebee Waaqjiraa. Yeroo sanitti baay'ee beekamaadha. Maatiin isaa irree jiru itiif yeroo tokko dhufanii gargaarsa waan godhanii turan maatiidha jechaadha. Baay'ee kan irraanfatame jechaadha. Abbebee Biqilaa duraan laalatti turre waan ta'eef kunis suuruma isaati kun Feetaraarii Muloo sanuuti. Gabra gurraachatti dhalataa innis baay'ee beekamaadha jechaadha. Ittaansee Hayilamaaram Gammadaadha. Hayilamaaram Gammadaa Toorjubaan nama Oromoodhaaf hojjechaa ture Finfinnee irratti jechaadha. Naannoo 6 kiilootti nama barates baay'ee nama beekamaadha. Seenaan isaarree amma Odaa namni kalaqe keessaa isa. Odaa namni Oromoodhaa kalaqe Hayilamaaram Gammadaadha. Baay'ee nama beekamaadha jechaadha. Ajajaa dhibbaati. Ittaansee Agarii Tulluuti. Agarii Tulluu maasaraadhaa bahe yeroo san Jeneraal Taaddasaa Birruu warra meeshaa qabanitti fayyadamanii fonqolcha yeroo gaggeessuudhaa deeman
yeroo sanitti maasaraadhaa dhiisee ba'e meeshaa hunda guutuu fudhatee ba'e guyyaa lama deemanii salaaletti galanii jechaadha Finfinneedha. Guyyaa mana namaa boqotu halkan deemanii asitti galee jechaadha. Seenaa isaa baay'ee dhagaa turtanii kuni Abuna Phexros yookiin Magarsaa Badhaasaan abbaa miti. Badhaasa warra haadhatti qorannoo isaanii geggeesseera. Abbaa isaa dhoskaa turanii akka tasaa jaarsa waggaa 104 amma dheengaddaa argadheen abbaa isaa natti. Abbaa isaa Laaqaa Nagahoo jedhama. Obboleessi abbaatis Zallaqaa Nagahoo jedhamu. Amma qorannoo gadi fageenya geggeessinaaf jechaadha. Maatii isaa hin beeka jaarsichi. Waaqni walitti nu fidee akka tasaa yeroo jalqaba balaa jedhama. Balaa jedhaniitti gadaamitti obboleettiin galchite jechaadha. Yeroo sanitti gadaamitti galchite isa booda maqaa shumataate jechaadha Abuna Phexros. Waan ta'eef akka caarraa abbaan isaatis mul'ateera jechaadha. Kan biraa jeneraal Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruudha. Kunis anuma isaaniitti jechaadha. Isaan kaa baay'ee nama bu'aaca'ee hedduu keessa darbe umurii 14 kaasanii eessummasaa waliin jechaadha. Nama Moqaadishootti irree hidhamaa turan Harargeetti bakka hundatti hidhamee nama makaraasaa argaa ture jechaadha. Isaan kunis gaafa galmi kun akkuma xumurameen manni barumsa Jeneraal Taaddasaa Birruu nuu fidanii dhufanii kennaa bakka bulchaan godinaa jirutti nuu kennan xiqqoo makiina irratti cabeedhaan dhugaa dhufu. Finfinnee naannoon Qulaal Faafrikaa irratti isaan immoo siidaa kana dhaabuudhaaf bulchaan godinatis 200,000 waadaa galee jechaadha akka salaaleetti naannoo sanitti akka ijaaramuuf jedduudhaan haalota tokko wanniidhe. Meeshaaleen kunis salaale keessatti kan itti fayyadamaa turan jechaadha. Yeroo lola adawaa maacoo sagalee kan itti fayyadamaa turan jechaadha. Meeshaaleen isaan kun hundumtuu eebuunis. Inni kun namni durri yeroo adabamee akka adda addaa godhamu kanaan hidhama jechaadha luka. Kanaan hidhamaa ture. Baay'ee isaa ulfaata. Baay'ee nama nyaatas jechaadha itti jaba itti hiskaa deemu jechaadha. Kanaan hidhamaa ture jechaadha namoonni. Asitti artist Wasanuu Didooti. Suuraa isaa wanni argachuu hin dandeenye wanni irraa hojjetame jechaadha. Kun artist Wasanuu Didooti baay'ee sirboonni isaarree kan baay'ee sammuu nama quuqudha jechaadhaan isaa sirban misooma fi wantoota adda addaa amma aartiin gadda gammachuu beelayyummaa waa hunda sirbaan an ibsatu waan ta'eef wantoonni baay'een gaafa inni ibsu ajaa'ibaata jechaadha sirboonni isaa sirbanii kana kaasinitti himu. Kun riqicha Burchugaalii jaarraa 16ffaa keessa kan hojjetame jechaadha. Burchugaalonni yeroo gara Itoophiyaa dhufanitti kan karaa ce'an dhabanii kan hojjetamedha. Gara maqaa 5 qaba. Riqicha Buuphaan jedhu, riqicha Raasdaargeen jedhu, riqicha Burchugaaliin jedhu maqoota hedduu qabu jechaadha. Yeroo sanitti dhamanuu gifi buuphaa guchiifaarraa kan hojjetame jechaadha. Riqichi kun ulaa 3 qaba jechaadha. Uumamumaan isuma san irratti hojjetame namni amma achirraan ce'a. Yeroo ammaa kana garuu miidhaan irra gahaa jira jechaadha. Baay'ee suphaa kan barbaadu amma ganna kana waan bahuuf fakkaatu jechaadha. Baay'ee egaa wanni itti beeksisaa turre. Deeggarsa qorannoo gaafata jechaadha. Riqicha kana suphuudhaafis qorannoodhaan deeggarame malee hin hojjetamu jechaadha. Isheen kun Tulluu Alii 2 sadaffaan qal'inaa tokkicha jaaladhu lammaffaa salphinaan jedhan isa kana jechaadha. Tulluu Alii dheeraa jedhama aanaa Yaayyaa Gullallee keessatti argama jechaadha. Naannoo kanarratti irreechi jira, burqaan jira, bakka safuuti jechaadha kun irree. Naannoo kanarrattis yeroo gugsii fardaa deeman kan agarsiifamedha jechaadha. Inni kun kitaabota yuunivarsiitii Salaaleetti deeggarsaan 432 nu deeggaran jechaadha isa kana. Kitaabota ammarree kitaabota hedduutu jira gara kanatti finne. Namni keessattuu yeroo ammaa kana kitaaba dubbisuu dhiise. Asirraa waa dubbisan waa dubbata akkuma jedhamu. Kana amma keessattuu dhaloonni amma danda'amaa ta'etti duula nu gaafata jechaadha. Dhaloonni akka waa dubbisee waa baree waa dubbatu. Kitaabota kana karaa adda ta'een guyyaa dubbisa kitaabaa jedhamee karaa adda ta'een odoo jalqabamee waan gaariidha jechaadha akka godaatitti. Waan ta'eef kitaabota hedduudha liitireecharii wantoota hedduu of keessaa qaba kitaabota gurguddoo jechaadha. Sadarkaa yuunivarsiitii irratti fayyadamuu danda'an kan argannedha jechaadha. Soorreen jira. Alumatti gaafa baane sin kiisna. Magarsaa Badhaasatti yookiin Abuna Phexros isa kana jechaadha. Kunis sadarkaa isaa kan eeggateedha. Galma weellisaa Wasanuu Didoodhaan mogga'e kun artistii Wasanuu Didoo inni kun isaaniin mogga'e galma amma agarsiisutti galmi isaa banaadha. As keessatti iskiriiptii adda addaa barreessuudhaaf irree waa baay'eedhaaf kan fayyadu
waltajjii xixiqqaadhaafis kan fayyadu maqaa isaa waajjiraaleen irree jalas jira waddaas jira isaan maqaa isaatiin moggaa jechaadha kun weellisaa Wasanuu Didoodhaan jechaadha. Kana fakkaata. Kun galma. Sun immoo Hayilamaariyaam Gammadaadha. Hayilamaariyaam Gammadaa. Jimaa Tulluu Difeenya wajjin fannifame galma. Hirkoo Tulluu. Hirkoo. Kun egaa siidaan kun bu'aa cayii hedduu keessa darbeeti kan milkoofne jechaadha qubee jenereeshinii irratti yeroo sanitti Fidel Saraawit jedhanii barnoota inni jalqabe san irratti qubee jenereeshinii irratti siidaan isaarree milkaa'e jechaadha Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruu. Namni hundi barachuu qaba namni barate gaafii mirgaa gaafata jecha inni dhiyeessan bifa kitaabatiin asumarraa kaa'ameef jechaadha barreeffamaan asitti. Hodaa yala jiru ijoolleen ta'anii jiran jechaadha yeroo manneen barnootaan jiru hin jalqabne san jalqaba irratti isa agarsiisuudhaaf abbaa caadaa jedhamee akkaataa saniin hoggaa barsiisaa jiran suuraadhaan kan mul'atudha jechaadha manneen barnootaa immoo boodarra gara sanitti inni ijaarsise namoota lafa yeroo sanirree irraa fuudhee mana ijaareefiit maallaqa kiisidhaa ofii kenneefite jechaadha mana barumsaa bakka itti hundeessisanitti jechaadha. Naannoo san irratti jechaadha manni yeroo san inni ijaarerree hin jiru achuma aboote jira jechaadha manni yeroo san inni namoota san ijaaree bakka buuseef jechaadha lafas bakka buuseef jira bakka manni barumsaa kun hundaa'etti manni barumsaa sunis maqaa isaatiin hundeeffamee jira jechaadha isa san agarsiisuudhaaf asirratti kan hojjetamedha jechaadha asirratti qababeen yeroo Moqaadishootti hidhamu as deebi'ee biyya keessatti yeroo hidhamu san agarsiisuudhaaf jechaadha amma Moqaadishoo keessatti hidhamtoota yeroo san muka falaciisaa oolu adabuudhaaf dhagaa falaciisaa oolu baay'ee kan dadhabsiisaa turanidha jechaadha isuma san agarsiisuudhaaf yeroo luka hidhameeru naannoo kanarratti kan kaa'amedha jechaadha. Fakkeenyaaf Galamsootti yeroo hidhamee jirutti gabaan karaa afur seenaa magaalaa Galamsoo. Torbee tokko asirraan uummata barsiisaa warra qoraan baatee gabaa dhaqu akkasitti qoraan irraa fuudhee lafa kaa'eet ana dugda kiyyaa qorqoodhee dubartoota akkasitti dugda isaanii dhungateet hin gurgurinaa qoraan kana fiddanii hin gurgurinaa achumatti walitti gurguraa fiddanii asitti immoo gurgurtan baattanii mana namaan geessinaa too asumatti gataa deemanii baattatanii galanii warri isinirraa bitu jedheet akkasitti gorsa jechaadha. Buuphaa gabaa fiddanii hin dhufina achumatti walirraa bitaa achumatti walirraa nyaadha maaliif hin nyaanne isinii jedhee gorsaa jechaadha. Gaafa nu dhagnee bakka mana inni itti hidhame san laallu dubartoonni achi biyya Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa dhufne gaafa inni hin bo'an jilbiiffatanii dubartoonni jechaadha. Baay'ee jechaadha naannoon sanitti inni baay'ee beekama. Reediyoon isaarree hiriyaa isaatiif kan kenne amma achiraa jechaadha gara muuziyeemiitti irree dhufuu qaba jechaadha reediyoon suni. Even shugguxiin isaa hin jira shugguxiin inni Mandeellaan shugguxii isaa kenneet inni immoo shugguxii isaa kaasee Mandeellaaf kenne shugguxiin sunis hin jira. Kuni amansiisnee ani odoo gara muuziyeemiitti dhufe waan gaariidha jechaadha galii guddaa argamsiisaa deema waan ta'eef shugguxiin suni. Reediyoo isaa sunirree dhufuu qaba jechaadha argee nama mana dhaqee argee hin sodaatu jechaadha meeshuma sanuu har'a baasee sanii sitti agarsiisu xaaraa gubbaatti itti cufee teechisa hiriyaa isaa sun jechaadha. Maaliif baay'ee sodaachaa turan baay'ee ittiin rakkachaa turan namoonni dur hiccitii qabatu jechaadha. Kanaaf akkaataa saniin jibaatinaa maccaan walda'aan gara tokkotti dhufanii waldaa maccaaf tuulamaa jedhamee yeroo itti mogga'u yeroo tokkummaa uumassan isa agarsiisuudha gararraa hodaa ofirraa qaba walda'aa sanii agarsiisuudhaaf dubartoonni fi dhiironni hin jiru wal keessa agarsiisuudhaaf tokkummaa Oromoon tokko ta'uu yeroo san irratti agarsiisuudhaaf kan qophaa'edha jechaadha asirraan inni kun jechaadha. Asirratti immoo kan mul'atu Mandeella yeroo gara biyya keenyaa dhufee asitti leenjii kennanii fi waa hundaan wal deeggaranii jechaadha meeshaadhaan dandeettii waa hunda goonfatanii achi deebi'anii apartaayidii jalaa yerootti bilisa ba'aniidha jechaadha Mandeellaan. As keessatti irree Mandeellaa ajjeesuudha biyya keessatti Jeneraal Taaddasaa Birruudhaan gaafa mari'atan ani ajjeesaa isiniin hin jedhu jedhee bira kutee bira darbe Jeneraal Taaddasaa Birruu ganama naannoo
Seenarra miidiyaa irratti hordofuu dandeessanii naannoo piyaasa irratti Mandeellaa gaafa ajjeesudha jedhan jechaadha. Odoo jeneraal Taaddasaa Birruun gaafas Mandeellaa ajjeesaa jedhee ajjeesanii raatanii Afrikaa guutuun bilisummaa kana argatu. Mandeellaan irree bu'aa Afrikaadha biyya kanaa buuse addunyaadha buuse irree goonfachiiseedha jechaadha jeneraal Taaddasaa Birruu maallaqa shilingii Ingiliz gaafa kennaniif jechaadha akka isa ajjeesan. Mandeellaa jechaadha garuu hin ajjeesina inni bira dabarraan maaliif nuun jedhe jedhanii duuba deebi'anii of ilaalanii ajjeecha Mandeellaa sanii dhiisanii jechaadha halkan bakka ciisutti ajjeesuuf ture jechaadha. Achi deebi'anii yeroo ispoortii adda addaa hojjetanii itti bilisummamanidha jechaadha. Inni kun isa agarsiisuudhaaf kan qophaa'e walitti uffata isaa guutuu maaraga isaa guutuudhaan baga nagaan dhuftan jedhee gara daandii guddichaatti tanaa dhufee yerootti namoota hunda simatu kan agarsiisudha jechaadha suura isaa naannoo kanarratti. Lammata ishiin kun hodaarra taa'ee jechaadha. Hodaan kalaquma Oromooti Hayilamaariyaam Gammadaadha waan ta'eef naannessaan kun akkasitti hodaarra taa'eera jechaadha. Sidichumtuu mataasaa hiikoo mataasaa qaba waan ta'eef inni kun hodaadha jechaadha. Achirra taa'ee jira jechaadha. Biqiltuun kun naannessaa gaafa guddate diizaayinii hodaa fidaa deema jechaadha. Kana waliigala isaa